virus alleen dawaa fudhachaa jirti isiniin jechuu barbaadeeti. Virus amma dawaa itti gurguraa jirra. Maafu dawaa rajeen as keessa jirtu gurguddoodha. Dibdee gurguddoo tana gaa akkitti dubbatan hedduu nama dhibaa jechuudha. Akkitti callisanillee nama jireenya isaanii iddoo namoota jiru isaanii bultii isaanii hin feene itti nayite hanga ammaan tana daadarkaa hamtuu keessa seennee ittiin deemaa jiru waan ta'eef bakka sanirraayis iddoo sanirraayis jijjiiruudhaaf ani yaaddaheetiin itti seenee jira. Hello, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu daawwattoota fardoftoota numaaf hashama akkam jirtan nageenya bakkuma jirtanitti nageenya rabbii guddaa isin biraa jiraatu isiniin jecha egaa irra dhufnee jirra. Alhamdulillah galanni kan rabbii guddaati. Waa hundumti inshallah numa tolti tulaatis deemaa jirti. Yeroo biraan taate inshallah ni gammanna jeen abdii qabanillee ni maalifi hundumti harka rabbii jirti jechuudha. Wanti dhumanne takka illee hin jirtu waa hundu numa dhumata. Yeroo isaa eeggatee jechuu barbaadeeti. Arra maal jechuu barbaadeeti? Waa hedduutu jira lafa nuti keessa jiru tana keessa waa hedduu nu mudattee jirti jechuudha. Waa danuutu jira. Waa hedduu waan jira kana immoo waan sammuu nama hadoocha waan taane jechuun wasakni guute jechuun xuriin hamtuun guute rakkoo hamtuun jirtu keessa jirraa jechuu barbaadeeti. Kanaafi wanti amma hanga ammaa nu yaachisaa jiru waan takka tokko fayyaa virusaati. Virusaa amma maalirra jirti jechuun keessa na dhoof. Virusaa amma dawaa itti gurguraa jirra. Inshallah amma dawaarra jirti kanaafi bakka tana sagalee isinii maraa jira jechuudha. Si biraas deemee. Kanaafi isilleen dawaa fudhatu jirtu tana keessatti haalli jiru akka fayyaa isitti nu deebi'aa jirtutti arkaa jirra. Inshallah isuma sana dawuma tana fayyaa nuuf haa godhuuf jecha sheekha tiyaamaa warri jettan hedduutu jira. Sheekhaas itti yaamuudhaaf deemnellee jirra. Barbaadaatis jirra. Inshallah isaas yeroo harkannetti irra fiduun keenya hin oolu. Dawaa tanaan nu kaanaanis alhamdulillah jechuu barbaadeeti. Rabbi dawaa tanallee nu haa fayyisu jechuu barbaadeeti. Amma isiin dawaa fudhachoota adda addaa fudhachuu itti jirti fidneefi jechuudha. Haa ta'u immoo isa qofaatu nu yaachisee ture hanga ammaan tana an inni qoftiin na yaachifne mucummaan sanuu bakki inni keessa galuu fi bakki inni jiru sanii hunduu na yaachiftee jirti jechuudha. Sababni wanni kun na yaachiseef tokko maali? Lafoota san keessatti warroonni isaan qabatee jiru qabultii isaanii facaase haala jechuun salfii takkaan malee nyaara ijaa haaddatanii as bahanii waa'ee bultii ijoollee tanarraa haasa'u qillee dabalatee jaartii isaati arkee jechuudha. Kun immoo dhibbaa dhibbatti akka waan kana keessa jiranii fi waan silaa dalagamaa jiru kana hundumaa hoo akka harka keessaa qabanitti ani natti mul'ataa jechuudha. Yeroof isaas harkachuu hin dandeenye. Isaas waa dhiisuun ta'e maal jechuu barbaadeeti? Amma ka isii qoftiin na yaachisaa jiru ani mucummaanuu na yaachisaa jira. Mucaa yeroo jiru arafeen jechuudha. Arafeen maaliif si yaachisaa jira yoo naan jettanii? Iddoon inni jiruu fi haalli inni keessa jiru maali? Wanni balaan akkanatti bultii isaanii facaaftee amma virusaa qabatte tuni tarii isallee akkami? Laftummaan sanuu yaaddoo waan na taateef isallee bakka inni jiru sanii baasee ofitti dhiyeessee galchuufiin qophiirra jira jechuu barbaadeeti. Maaliifi waa hedduu yaaddoo hin qabnu mana sanilleerraa bakka isaan jiraatan sanilleerraa achii baasee of bira fiduufiin imalaa jira jechuudha. Inshallah kuni numa ta'a. Kunni ta'a waan hafuu miti jechuu barbaadeeti. Yoo rabbi biraan taate waanumaan silaa godhuu qabu jechuudha. Inshallah isa saniifis tattaaffiirraan jira. Amma walumaa galattu waan isiniin jechuu barbaadu mana isallee ilaaluttiin jira. Mana inni bakka sanii ka'ee asilletti as galu fayyaa isii tanas bakkatti walumaa nu deeffachaa akka deemnuu fi waan dandeenyu irra rabbi nu haa gargaaru isinis bakka jirtanii du'aa nu godhaa isiniin jechuu barbaadeeti. Kanaafi inni isii qoftiin nu yaachisu osoo hin taane innillee nu yaachisu qaba. Haalli gaara rafeen keessa jirus haala isin arkaa jirtanii. Maaliifi tarii ijoollummaan jiraachuu danda'a. Tarii gaa hubannoo dhabni jiraachuu danda'a. Waanuma laalaa arkaa jirtanii. Isii hoo maaltu haala kana mude kajennu haala kana kamude gaa haala keessa turres walumaan beenya jechuudha. Walumaan beenya
waan masanin raaka'eetu haala amma isiin keessa jirtu kanaas mudee amma isiin raahu gaa taa'utti jira. Hundumtu silaani dhuftii dhumatti bakka jirtanii du'aa'is nu godhaa nu jajjabeessaa wanti isiniin jiru guddooni inshallah warroota shiraaf daba yaadan bakka agartanitti yoo dandeessan gorsaa jechuun gorsaa isiniin ja'a isaan kanallee rabbi faa beeksisus du'aa'is nurratti godhaa. Walumaa galattuu haala kanarra jirra jechuudha. Haala kanarra jirra. Ani har'aan tana isillee isin ibseetiin jira. Sababni isin ibsuu fi maalirra jirti jechuun keessa waan hin oollee fi isin haala kanarra jirti. Ammoo isin akkuma nu yaachiftetti osoo jirtu kamucaallee nu yaachisee jira. Bakki isaan jiran sanuu hin taane, iddoon sanuu hin taane, iddoon jireenya isaanii san hin taane, iddoon jireenya isaanii iddoo namoota jiruu isaanii bultii isaanii hin feene itti nayite hanga ammaan tana daadarkaa hamtuu keessa seennee ittiin deemaa jiru waan ta'eef bakka sanirraayis iddoo sanirraayis jijjiiruudhaaf ani yaaddaheetiin itti seenee jira. Amma wanni jechuu barbaadu walumaa galattuu mana isaan sanii laaluufiin deemaa jira. Biirusaalleen dawaa fudhachaa jirti isiniin jechuu barbaadeeti. Inshaallah khayriidha. Bal'inaan waa hundumaa haala irra geenye egaa walumaanuu taane virusaas haala irra jirtu hundumaahu ka isinii ibsinuu fi isin biraan geenyu ta'a. Hammasittuu guyyaa irraa kana waan irra jiru kana fakkaataa amma tumuraa viidiyoo teenya tanaas nu waliin turaa isiniin jecha du'aa'idhaanis nu jajjabeessaa. Amma anuu ka'eetiin jira bakkiin iddoon itti deemu iddoo mana isaa laaluu jechuudha. Mana isaa laalee mana tokko arkeetiin jira. Manallee arkeetiin jira. Manaan arke kana isaa laalee maal godhuun qaba. Achitti akka meeshaa isaallee arfee waliin akka guuramtu fayyaa michiyoo tanaatis jala buunee hanga xumuratti akka irratti hojjennuu fi waan kana mara taasisaa jira. Inshallah rabbi na gargaaru hundumaa utti faajaa jirra. Haara galfii hin qabnu rabbi gartee hundumaa isaan baasee haara galfiis nu haa kennu isiis fayyaa siitiin bakka nu haa deebisu. Isaanillee warra akka duraanii caalaa waliin jiraatu fayyaadhaan rabbi nu haa godhu du'aa nu godhaadha. Wanti jiru hedduu nama dhiba. Wanti as keessa jiru hin dubbanne walii dubbachuu deemna jechuudha. Dhibdeen as keessa jirtu gurguddoodha. Dhibdeen lafa tana jirtu dhibdee gurguddoo. Dhibdee gurguddoo tana gaa akkitti dubbatan hedduu nama dhiba jechuudha. Akkitti callisanillee nama rakkisa. Kanaaf dubbachaa jirra malee waan kana hunda ka godhu dhalootuma keenya kana jechuudha. Fedhu wallaalummaan haa ta'u, jallinaan haa ta'u waanuma hunda keessatti jechuun haalli tahaa jiru sanii jechuu barbaadeeti. Inshallah khayriidha. Hunduuni dhumatu. Wanti hin dhumanne takka illee hin jirtu. Isaanillee isaan haa qajeelchuu. Keessattuu lafa tana keessatti waan harkaa turree fi dabarsaa turree fi haalli immaa harkaa jirulleen haalota ulfaatoo dubbachuun nama rakkisuu jechuudha. Ammaas isuma san tuutu jira. Isuma san keessa jirraa. Maaliifi kungaa har'irraa ta'ee yoo abaarsa ta'e si rabbiin waa dhiisu du'aa'ii nu godhaa rabbiin waa qajeelchuu nu haa bareechu. Inni kunuu mataan isaa abaarsa dhugaadha. Abaarsuma rabbiin waa dhiisu jecha inshaallah gama fuula duratti warra gartee waa hundumarraa waa hubatee waa baratee jaalalaan tokkummaadhaan waliin jiraatu rabbiin haa godhu. Sinitti dheeradha umrii sinaa dheereysu wanti haasa'uu barbaadu sila waan baay'ee jiraas keessa amma dudubbachuuf hedduu na rakkisa waan ta'eef haalli keessa jiru rakkoo waan ta'eef asumatti hin gabaabsaa anilleen ka'eetiin mana isaa laaluudhaa deemaa jira. Mana isaallee akka tahee walumaan ilaalla jechuu barbaadeeti. Nu hordofa karaa deemu kana hundumaa'u egaa inshaallah yoo haalli naa tole kaniin isinii waraabu ta'a. Yoo haalli toluu baate manuma keessa dhaqee mana sanis laalee isinii waraabu ta'a. Mee mannilleen akka tahee walumaan egaa hubannaa nu hordofaan isiniin ja'a nagaan naa tura.